Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa qophii kennaa ardaa ispoortii torbanii qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana jira. Hanga xumura sagantaa kennaatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Egaa mata dureen kennaa ardaa ispoortii torbaan kana jalqaba irratti sadaasa 19 bara 2023 tapha gulaallii waancaa Awurooppaa bara 2024 Faransaay kubbaa miilaa Jibraatar irratti 14 fi duwwaan mo'achuun biyya isaanii mo'icha guddaa ta'uudhaaf galmaa'eeti jira. Tapha boqonnaa duraan goolii 7 fi boqonnaa boodaasii 7 itti kan galee gareen Jibraatar kaardii diimaa argachuun namoota 10 taphichaa gara caalu taphataa turani. Faransaay tapha kanaan dura dorgommicha darbuu isaa kan mirkaneeffate yoo ta'u, tapha kanaanis ciminaan taphachuudhaan goolabee jira. Tapha kanarratti inumaayyuu marshii dabalataa fidanii waan seenan fakkaatu. Taphataa isaanii collee Kiliyaan Mbaappeen 3 galchuudhaan aatirikii dalage. Taphataan umrii xiqqaa Waaraan Zaayirimeeriin boqonnaa dura taphattoota galchii 7 galchan keessaa isa tokko ture. Umrii isaa waggaa 17 fi baatii 8 fi guyyaa 11tti erga bara 1914 asii taphataa umrii xiqqaa Faransaay ta'uun eegalame. Tapha isaa jalqabaa kanarratti goolii lakkoofsisuudhaan miidhamaan dirree keessa godaanee jira. Ittaan saantoon kubbaa Joonaataan Kiluuyis dabarseen saaphana garee ofiitti make. Achiis immoo Maarkis Turaampiin daqiiqaa muraasa booda galchii 2-2 godhe. Waaraan Zaayirimeeriin isa sadaffaa galchee daqiiqaa muraasa booda daqiiqaa 18ffaa irratti saantoon kaardii diimaan dirree keessaa gaggeeffame. Mbaappeen galchii 4ffaa rukuttaa peenaalitiin lakkoofsise. Boodaas Kiliiyus Koomaanii fi Yuusuf Foofaanaan takka galchuun 7-2dhaan boqonnaa dura goolabani. Waaraan Zaayirimeeriin erga bara 1914 asii taphataa umrii xiqqaa Faransaay jedhamee galmee seenaa irratti galmaa'e. Boqonnaa deebi'ee tarii Faransaay fedhii galchuu waan qabaniin fakkaatan ture. Haa ta'u malee daqiiqaa 63ffaa irratti Andree Raabiyoon galchii 8ffaa itti darbuudhaan marshii biraa jijjiire. Ergasii gooliin akkuma bishaanii yaa'uu eegalee jechuu kan danda'u ammallee Koomaanii fi Usmaan Deembeleen kadibiitti darbani. Taphataan isaanii colleen Mbaappeen carraa kanatti fayyadamuu qaba waan jedhu fakkaata. 2 itti dabalee jira. Isaan keessaa garuu kubbaan inni fageenya irraa lakkoofsise akkaan ajaa'ibsiisaa turte. Karra eegaan Jibraaltar Deeyil Koolingiin goolii isaa keessaa bahee kan arge Mbaappeen fageenya meetira 35 ta'urraa kubbaa rukutuudhaan lakkoofsise. Taphataan colleen biraa Oliiver Jiruud taphni obba'uu dura galchiiwwan 2 walitti aansuudhaan lakkoofsisuun akkasiin goolabe. Tapha kanarratti Faransaay yaalii galchii 39 goolii Jibraatar irratti taasiseeti jira. Jibraatar ammoo tokkollee goolii morkataa isaa irratti hin yaalle ture. Bulchiinsa xiqqoo taate Jibraatar fiixee kibba ibseen kan argamtu guutaatu garuu ammoo bulchiinsa Biraayitan jalatti argamti. Baay'inni uummata ishee 32,000 ol ta'us ragaaleen ni mul'isa. Lamaffaarratti mata duree wal fakkaatuun sadaasa 16 bara 2023 gareen biyyaalessa kubbaa miilaa Itoophiyaa tapha gulaallii waancaa addunyaa marsaa jalqabaa Siraaliyoon waliin taphateen qixaa galchii malee xumureetti jira. Haa ta'u malee taphni kun sababa hurriin dirree kubbaa uwwisee boqonnaa booda yeroo jalqabamuu qaburraa daqiiqaawwan gara 30 ol ture jalqabee jira. Boqonnaa boodaas garuu yeroo 2 addaan citee ture. Taphichi dirree Itoophiyaa irrattis taphatamuu qaba ture. Haa ta'u malee sababa istaadiyeemiin Itoophiyaa sadarkaa fiifaan kaa'een guutiin jedhamaniif taphichi istaadiyeemii Morokoo Al Abdii jedhamutti gaggeeffame. Taphni kun taphattoota dirree keessa turaniif qofa osoo hin taane namoota dirreetti argamanii daawwataa turaniif tahee foddaa televezyiinii irraan ilaalaa turanis daawwachuudhaaf rakkisaa ture. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa taphni kun yeroo biraatti darbuu osoo danda'u haala rakkisaa keessatti akka taphannu taasifamuun sirrii miti jechuudhaan fiifaatti komii isaa dhiyeessuu
ibsa karaa feesbuukii isaaniitiin baasen beeksisee jira. Taphichi yeroo biraatti darbuu qabu taphatamuun haqa qabeessa waan hin taaneef komii keenya xalayaadhaan fiifaatti dhiyeeffannee jirraas jedhu. Tapha marsaa itti aanuun Burkina Faso waliin taasifamu irratti sa'aatiin isaa akka jijjiiramu fiifaa gaafanne dhimmichi ilaalaa akka jiruu fi atantamaan deebii kennaa akka nuuf kennu jedhanii ibsa federeeshinii baasanii jiru. Itoophiyaa Burkina Faso waliin kan taphattu akka karoora duraan qabameetti sadaasa 21 yookaan har'a waaree boodadha. Fiifaan komii Itoophiyaan tapha Siraaliyoon ilaalchisee dhiyeeffatte irrattis deebii kenneen qabu. Siraaliyoon akkuma Itoophiyaa istaadiyeemii sadarkaa fiifaa guute waan hin qabneef haaromsa irraa waan jiruuf ergaa biyya keessaatti taphatanii waggoota 3 darbanii jiru. Itoophiyaan ramaddii garee keessa biyyoota akka Masrii, Burkina Faso, Jibuutii, Giinii Bisiiniyoo fi Siraaliyoon waliin ramadamanii jiru. Mata dureen kennaa sadaffaan sadaasa 14 bara 2023 taphataa Liibarpuulii fi lammii Koolombiyaa ta'e Luis Diazin abbaa isaa hidhattootaan butamanii gadhiifamuu waliin yeroo jalqabaatiif wal arganii jiru. Abbaan taphataa kanaa Luis Amanuel Diaz riphee loltootaan ukkaanfamanii guyyoota 12 erga turaniis booda gadhiifamanii jiru. Erga butamanii gadhiifamanii yeroo jalqabaaf kan wal argan abbaa fi ilmi walammachuudhaan imimmaan lolaasaa turani. Luis Amanuel Diaz hidhattoota adda bilisa baasaa biyyaalessaa ELN butamanii guutummaa biyyattiitti dheekkamsa kaasee ture. Gareen kun abbaa fi harmee Luis Diaz kan ukkaamsee fudhatee fi gadhiisuudhaaf maallaqa argachuuf akka ta'e hime. Haa ta'u malee harmeen isaa akkuma fudhataniin dafanii gadhiisanii. Poolisii yoo hulaatti cufu harmee Diaz gadhiisaniis naannoo keessatti kubbaa miilaa kan leenjisan abbaa isaa Luis Diaz garuu gara naannoo sanaatti baasuudhaan guyyoota 12 dhoksanii jiru. Hoogganaan garichaa leenjisaan kubbaa miilaa jaallatamaan naannicha keessatti ukkaanfamanii fudhachuun dogongora ta'uu hime. Garuu ukkaamsaan kun waliigaltee dhukaasa dhaabuun bara darbe mallattaa'e hin cabsus jedhani. Hidhattoota kunniin Luis Amanuel Diaz torbee darbe qondaala Yuunaayitid Neeshinii fi Kaatolikiitti kennanii jiru. Guyyoota tokko booda haadha warraa isaanii waliin wal arganii ilmaan isaanii waliin garuu osoo waliin argin turani. Diaz garee biyyaalessaa waliin shaakala hojjechuudhaaf garas imaluun gulaallii waancaa addunyaa Koolombiyaa fi Biraaziil waliin taasisan irratti Luis Diaz gahumsa ajaa'ibaa agarsiisuun biyya isaaf galii 2 lakkoofsisee injifannoo goonfachiise. Yeroo abbaan isaa ukkaanfamee turetti Diaz taphoota 2 kilaba isaa Liibarpuul waliin osoo hin taphatin ture. Tapha Liibarpuul Luuton waliin taasisaniin qixabaan irrattis jijjiiramee galuudhaan galchii tokko lakkoofsise. Hidhattoonni abbaa isaa akka gadhiisaniif ergaa dabarfatee ture. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa qophiin ardaa ispoortii kennaa torbaan kanaaf qabanne kanneen armaan olii turanii qopheessee kan isiniif dhiyeesse Jibriil Muhammadi. Ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa isiniif dabru kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Waqama jabeessa